Kami karatti afun ammoo waan baay'ee fokkisaadha. Gatii kana ta'eefi Mubaaraki waliin nyaataa jirtan Ayyuub daqiiqaa takka hin deemtu manaa gabba usuu fuula namni shinteeti seenee fuula deemtee xumuratin itti dhufta. Akkasuma kiyyaanis akkasi. Ayyuubis is kiyyaas is. Amma sanyiin gadaa nama Mubaaraki waliin isaa 24 haasa'u gaafatee waan kana isinii tasgabbeessuu danda'a. Bar ambilaashatti gadoo namarraa fudhatanii dhiifa manaa godhaa. Sanyii fi yaadannoo naa gaafatan. Sanyii amma sanyii atillee yoo gaafatu waan ofii isinitti ni amana. Amma tokkoffaa Mubaarak yoo qaamaan dhaqanii gaafatan Maarqos illee adda qaamaan dhaqanii gaafatanii nu gaafannee deebii nu kennuu danda'an uummataafoo. Ummata kanaaf deebii qulqulluu yoo ta'e bara namni qulqulluu ta'e dhufee qulqulleessuun rakkoon qabu. Saanuma baanii akka ifa uummataaf ifa godhaniif malee kan gaafattuu fi keeti. Nyaata baatoo akkasii qonnee walitti iyyuu keenyarra. Sanyii ati gaafadhuuti sirra kenna. Ati gaafadhuuti jara lachuutti dhiyaatu. Yaadannoo waan ofii isaa gaafadha. Ani mee waanan sinin jedhe tokko hin dhageenye malee duraa isaan reefu seentanii ani jarreen lachuu morma koon kennaa nan gaafadha. Garuu Oromoon sadii wal gorsaa, sadii waliif dhossaa, sadii immoo wal obsaa. Kurnaffaa garuu tarkaanfii fudhata. Garuu kana gootetti taa'ee gaafadheera. Kanaafi morma keenya hin kennina, ofii keenya hin kenninaati. Hin gaafannaa duraa. Jarreen lachuu qulqulleessinee bakka isin jirtanitti gaafannee ibsa nuuf haa kennanii. Garuu ajandaa biraa ta'uu osoo baanne gaarummaa qabaadha kaayyoon kosii galee. Mubaarakis nama lubbuun jiru nama hin duune. Maarqos nama lubbuun jiru nama hin duune. Kanaaf osoo nuti gaafannee dura isaan irraa waan dhabneen gadi baane gaarummaa hin ta'uu waan jedhuun barbaade. Gabaabumatti ijoolleen kun kana dhagayan taanaan wallaahi namni ganaa dolche takka baaseetiin nama du'ee awwaalu hin jiru. Namni waan kana dhagahee taanaan jechuudha. Ammas namni akka birriin kun geef hin geenye baa gaafachuu barbaadan warra hasaabe doon taane warra maatii sooree jechuudha. Obboleettii ishee abbaan dubbisuu barbaadan keessaan bilbila ishee isiniin kenna gaafadhaani. Asirratti yaaluun gatiin qabu ammas. Ayyee ati amma bilbila ishee isiniin laadhaa. Telegiraamii Iyoob. Ayuub hidhamiti. Anam bokka biyya keessa jiru keessa nama tokko waan ta'eef yoo barbaadde bilbila naa erge. Amma toos hin jirtanuu bilbila biraan simbira dhaabbadhee bilbilee dhaga'uu dandeessu waan ta'eef jechuudha. So garuu yaadannoo ergiif bilbila isaa fooloo deebisaa bilbila isaan ergiif. Rakkoon qabu. Bilbila kana malee kabiraa harkaan qabani waan ofii yaadannoo ni qabani. Yeroo xumurtuu bilbilee fi gaafadhuun. Bilbila biraa harkaa qabaa bilbila. Isin dubbii sanyii gadaatu kenna. Sanyii rakkoon garaan sanyii ani waan hunda addaan baafadhu maal jedhi waan jiru natti himi. Garuu kaamilillee hin jira maatiin sooree kun karaa kaamiliin argachuu hin dandeettanii bira ga'oo dhabee isaa wanti goofandimii jedhamuyyuu quban qabu jetti isheen kanaafuu hin gaafadha rakkoon qabu. Ayyee ani ammumaan bilbilee gaafadha rakkoon hin jiru. Ammaaf waanicha suura isaa kaasii suura Maarqos kaasii sana booda yoo sun hin taane walitti deebinee waliin hundi keenya iyyuu wal gaafannaa jechuudha rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu ani wanti sanyii bareeda dubbiin beektaa keessoon gadi fagoodha. Hundaafuyyuu suuraa Maarqos asirraa kaasaa. Keessa gadi fagaan nagaa nutis waan ofii kiyya. No dubbiin akka amma kiyyaa fi Ayyuub asirraa dubbattuu miti baran dubbii waan beekuuf siin jedhaa bara. Kanaafuyyuu. Maaree dubbii sababa dubbii kanaatiin wanti biraatu wanti baay'een yookaan wanti ifa ba'u jiraachuu danda'a dubbii kana dhaqaati. Dubbii kanaatiin waan biroo kaasuu deemani malee. Jechuun wanti ka'ee furmaata ta'u yoo argate haa ka'u wanti immoo faallaa kanaa yoo ta'e wanti dubbiin ka'uuf hin jiru wanti ammoo kanaa wal fakkaatu wanti biraa jiraate kun sababa ta'a yoo ta'e kuni gaariidha. Boruufis wal amanuu fi boruufis nama eebelu nama kiyyaa miti jedhanii addaan baafachuufis baay'ee gaariidha. Abiddiin bulle abidda buluudhaan itti gaa'urumoo. Ilaa iftoominni barbaachisaadha dhiiroo. Waan godhan keessatti iftoominni barbaachisaadha. Waan godhame hawaasaaf ifa gochuunis barbaachisaadha. Hawaasa irraa guurteefis ifoomsuun barbaachisaadha. Irra darbee immoo nama
wanni kun walitti qabamee fiifisi ifa gochuun baay'uma tokko barbaachisaadha jedhee yaadaan akka kootti jechuudha. Biyaansi guyyaa tokko gastii bananii gastii irratti haasa'uun gaariidha jedhee yaada jechuudhaan akka kootti jechuudha. Wantoota boru dhufaa deemuufu wanti armaan dura hojjetame erga qulqulluun qabaanne yookaan immoo yoo qulqulluu ta'e kara fuulduraatiif moor kan kana caalutu hojjetama. Yoo immoo wanti armaan dura godhame qulqulluu hin taane wanta san qulqulleessuun gaariidha. Akkasi. Akkanuma laa namni illee fuulduratti jechuudha uummanni kennalleen hamileen kan waa gargaaru bifa saniin beekte gargaarsa kana dura gootee qulqullummaa yoo qaama gargaarsi sun godhameef bira ka ga'u taate namni hamileen gammachuun rakkoon biraa nama biraarrallee yoo ka ga'u taate uummata isaallee cinaa dhaabbate jechuudha. Yeroo maallaqicha fuudhee manatti galu bareetuun jedhe eenyu naa mana kanaa jennaan waa'ee maallaqaa gidduu galuun barbaadu biyya namaa keessa jira abbaan barbaade kaballaa gurra gootiin baase nakkaa gochuu danda'a biyya kanatti. Abbaan barbaade kaballaa funyaan keessa nagaa fudhatee deemuu danda'a. Kanaaf dubbii birriitii walitti siqu waan hin jaalladhu. Namaafuu dhaamsan dhaama. Birriitti siquun balaadha. Birriitti siquun ibidda tokkolchuudha. Sinii galee birrii namaatti siquun hin ta'u. Birrii namaatti yoo ta'e kan namaati. Bilbila narraan kaasu Maarqos ammaa biiziidha ta'a. Birrii namaati. Walumaa galatti dhimma miidiyaa irratti waa fayyadamu kana akka Oromootti waa tokko hin dhaama. Al tokko Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa suuraa gadi garagalchanii TikTokiin irratti arrabsaa turanii yaadattu yoo ta'e dhimma maallaqaatiif sanuu dhimma maallaqaatiif ilmi namaa ilma namaati nan beeka maallaqni namni hin gowwoomsine hin jiru nan beeka sheekas qeesas eenyunu maallaqni sheexana qaba nama gowwoomsa garuu waan ragaa hin qabne waan booddeensaa kijiba ta'uu deemu waan isaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechuun nama rakkoon qabu nama kuma kootiiti. Garuu waan isaan itti kumtaala gurmuutti baataniin iyyi gad deebisanii kijibaan maqaa balleessaa turan wanni sun garuu kijiba ta'ee hafe. Maqaan baate immoo hin deebitu yoo haga ta'e jira miti fakkeenyaaf mana kanatti namni tokkos namni lamas namni sadiis kanaan dura baraarameera. Mana kanatti namni tokko namni lama namni sadii baraarameera. Yoo dhiqqammoo nam tokko akka carraa nyaatame mana kanatti hin qabinaa jechuu kooti miti. Haga danda'ame ummata irratti otoo hin taane wal ijaaree namni keessaan nama nutti himame rakkoon qabu. Yoo wanni kun dhugaa taate keessaan dubbannee yoo wanni kun dhugaa arganne gadi baafna dura isa gaafanna jechuun hin danda'amu. Fudhannee waan arge miidiyaarra fiigurra sini galee amma fakkeenyaaf gidduu kana ofan jibbaa jira dheengadda waan hin taaneen hiriyoonni koo akka hiriyaatti akka obboleessa akka obboleetti tol ilaallu waan fakkaanne fudhatanii gadi ba'an an viidiyoon of harkaa qaba ka maallaqicha abbaa bira ga'e jechuudha. Garuu gatiin viidiyoocha keessa hin jirreef gatiin namaan ergeef dirqamaa wanni kun narraa qabbanaa'ee jennaan dubbiin natti kaate kun narraa qabbanaa'ee jennaan naannoo sana deemee waraabeen gadhiisa waliin jedheen akka ragaatti immoo biraan qabaan viidiyoo tun viidiyoo sana hin qabaanne gaafa sana waanan jedhu hin qabuan rabbi na gargaara na eega annama viidiyoo maxxansuufis jarjaru miti na arganudha. Garuu dirqama biratti argamuun qaba jedhee dhiise haga danda'ame manni kuni mana miskiinotaati. Parsantii 90 dhugaa ana caala nama fayyada manni kun dhugaan siniin jedha. Ani ittiin miidhama malee mana kanatti ittiin fayyadamuun jechuun hin danda'a. Kanammoo rabbitu na arga. Isinis ragaadha waan namni beekuyyi rabbis beeka. Isinii galee ani yeroo hedduu nan dubbadha. Eenyunuu namni nama gargaarsisu gargaaraaf gargaaramaa gidduun galinaan hin jedhaan. Gidduu kanatti galtu sagalee ta'uu yoo ta'e malee fakkeenyaaf yaadannoon gargaarsa barbaada yoo ta'e maallaqni yaadannoodhaa galu ana bira dhufee kee wanti inni yaadannoo bira dhaqu hin jiru. Yeroo hedduu yeroo obboleessi keenya Somaaliyaa fakkeenya sinii kenna barrii guddaadha barriin sun miiliyoonni 40 walitti qabamu sana wantatti torbee tokko ilma namaa naman walaa maallaqa irratti dhiifa manaa godhaati. Ofiyyuu naman nama dhiisaati. Eenyuun biratta ta'u maallaqni sun jedhame koreen ijaarame yookiin alagaatu ta'a warri koree gaafasiise. Eenyuun biratta ta'u abaluu biratta ta'u abaluun biratta ta'u abaluun biratta ta'u jedhame. Jarana ana miti kan sagalee taa'aru mirga nan qabaa dubbachuu hin qabda. Haadhaaf abbaan akkaawuntii jaraaratta ta'u jedhani hin jedhani. Hin qabanu jarri awwama akkaawuntiin beekanu jedhani. Bilbilaan na qunnamsiisaan jedheen. Bilbila naannoo naa kennan. Itti naa geessan.
akka gootan hin jedheen. Bilbila hin qabdanu hin qabnu. Maaliin ijoollee keessan itti haasoftu turtan kan ollaatiin. Bilbila ollaa sana fudhaa dhaqaa hadha bitattanii galtu hin jedheen. Tole jedhanii kan ollaa sana fudhatanii deeman. Mana baankii nigdi baankii dhaqaan jedheen. Haadhaaf abbaan nigdi baankii dhaqan. Mattaawaqaaf footoo lama qabachiise jechuudha. Jara nigdi baankiitiin akkasii jarri kun ilmoo jalaa du'aa jira. Akkaawuntii maqaa jara lammaniitiin aktiif godhaa naa banaan jedheen. Tak godhanii bananitti kennan. Mee naa ergaan jedheen naa ergan. As taa'een birrii 5,000 irratti arge. Hin gale. Mee dhaqaa warra baankiitiin achuma dhaaban. Mee warra baankiitiin meeqatarra galee jedhan jedhan. Meeqatarra galee jedhan. 5,000 turra nuu galee jedhan. Takka aktiivii ta'uu isaa galaan jedheen. Waraqatatti nama tokkotti hin kennina. Bobaa keessan keessa kaadhaati. Galaa. Abbabba isin kophaa keessan dhattanii baasuu hin dandeessan. Imamma isinis kophaa baasuu hin dandeessan. Lamman keessan. Annama naman maallaqa irratti. Ish jedhan. 5,000 itti hojii taasifadhaa fudhaa galaa. Agasitti buna waan arge bitadhaan jedhan kan kooti. Tole jedhanii galanii. Torbee tokkotti maallaqni sun kan inni guutuu danda'eef gatii akkaawuntichi kana haadhaaf abbaa ta'eef. Haadhaaf abbaa caala namni ilmoodhaa dhimmi hin jiru. Obboleessa iyyuu nan dide. Utuu gargaarsichi gaafa sana jarri lamman dhaqanii akkaawuntiin bananu ta'e ittiin galuun ture. Yoon saame ofumaa kiyyaa saamuu wayya malee wannan uummata kiyya nama saamsisuuf hin jiru jechuudha. Walumaa galatti. Namni naasaa bakkee kana. Chumarra tura. Linkiin achirra tura. Eenyu akka goofandimii bane eenyu akka bane osoo quban qabaatin osoo illee qarshii tokko irratti hin argin osoo reesiitii tokko hin qabaatin waa tokko quban qabaatin namichi kiyyaa jedhamu kun dhimma biraaf miti dhimma gargaarsaa miti wanti kun osoo dhimma gargaarsaa ta'e dhuguma inni iyyuu Maarqos qarshii sana akkam kan haala sooraa kana ergiteetta anis waattiin dabala osoo jedhee yookaan waa na gaafate yookaan waan shakku tokko na gaafate rakkina hin qabu garuu achi bahee Engkau kuni personal ya, mas dubacun berbadu. Wan personal ya roto koto social media la fidani. Gara berarti jijir. Mal tu te, mana woi tak kubang kabu, mana idirisa, mana ijolle ti kirota ke sataya salam nikol. Enyu na mata mubarakin taya mat. Dubacun berbanne, aran dubat agaru. Animbe ko charlu made gesa se nam mucaya payo jedam tu. Te se nama Marco jere ko raggata jenna. Kiyang ko na jijir. Anu na raggata de. Kiya follow le rang kabu wan nama jay. Na raggata, anu na raggata je chatur. Malte mucaan kun eessammoo jedhee callotaa dhaggeeffadheeni xiqqoo ishee jinaasee gargarbe gurbaa kana hin beeku jechuudha. Amma faayyoo sana isheen gaaf sanaanii achitti waan wal arrabsineef faayyoo mana kooti biloog godhe. Inni immoo ishee jirataa galgalaa ganam Idriis faayyoollee hunda dabalatee ta'a. Amma isa kana personaalii kana fidee riizinii kan biraa barbaadee haasaa malee akka nu qarshii namaan nyaannu hin beeku. Kun namni qarshii tokko buusee hin beekne Mubaarak. Namni kolleen akkanaa Oromoo bira dhaabbattee guyyaa tokko saantiima tokko doolaarii tokko yoo kennitee hin beekne dhuftee maqaa nama hedduu kana warra birrii kennee nyaachaa jirti waan ta'eef attention ittiin kennin mana keetti biloog godhe hojii kee hojjedhe an kana qofa sitti karaa koo mana kootii miti abbaa ta'e nama meeqaate nama footoo kootii kee garagalfamee arrafamaa oole yoonda geesse. Maal seete namni keenya maaltu ta'e ilaala osoo hin taane piikcharii gadi gadagalee taa'u sana gaafa argu yaa'ee madeema maaltu dhugaadha maaltu soba hin qabu. Rakkinni jiru kanam maaltu dhugaadha maaltu sobaa maalaa isaa namni quban qabu hin qabu. Footoo magadi garagalchee arginaan fiigee deemu garuu dhugaan qixxa teessu qabu. Hubadhaa borumaaf taanii fi yoollee xani dhugaa keetiin jenaa komentii namaa jedhee himtanii please dura adda baafadha. Garuu immoo nuyi Oromoof dhugaa rabbiyyoo Oromoorraa waan Oromoorraa qarshii tokkotti daballeellee kennina malee qarshii tokko yoo kiisii koo keessatti hafte Waaqayyo har'a kana nagaan nam bulchin. Jireenyi koo lammata nagaan argatin. Maal jedhu? Kanaaf yaa guys, kanaaf warratti kolkollee kanaa deemtee maqaa naa balleessu. Gooban bari namni kun doolaarii tokko laanne nama doolaarii tokko laannetu dhagee qarshiin eessa bu'ee akkam godhan akkamitti funaanan dhufee haasaa. Just stop man. Lafaa fuudhee haasaa malee osoo dhimma Oromootiif ta'e as baasee lakkii dubbii kana bakka akkasiitiin dhagee dhugaasa ta'u suphasa bakka kanatti dhagee ebelumaan jedhe. Maarqos kuma ja'a maqaa keenya kuma ja'a arrafamaa oole Oromootti kenneeraan sanyii gadaa narrafaa jedhe namfitti siniif han fixadeera. Kuma ja'an sun haadha soorati ba'uu qabaa. Mubaarike ela Oromoon si dhaga'ee maqaan Maarqos baay'isooyi ani dhagaa. Wan keessi kiyya natti men isinitti hima. Dhimmi kun har'uma jalqabame jetteedhaani ta'u haasa'amuu hin qabu. Kiyya dhagahaa jirtaa nana mana amma fiddu taanaan ani rabbillee sinniisu.
Ana midhaan koo rakkoon qabu. Ama gaarummaan isaa ilaali dhaggeeffadhaame. GoFundMe salphaa miti guys. GoFundMe especially nama hundatu beeka. Tokkoffaa GoFundMe achuma irra taa waggaa meeqa guutuu hin badu. Kanaaf warra waa'ee GoFundMe hin beekne dhaqee gaafatu. Ofii GoFundMe maal akka ta'e hin beeku gurbaan kun amma rakkinisa. Hiyyootuuf galchaa jiru. Annu gaarii faana sobduun fagoo hin deemtu la. Sobduun namni sobu fagoo hin deemtu. Wanni akkasii osoo amma fakkeenyaaf wanni narratti saaba himatu kaa shaappii narratti erganii baduu danda'a waa tokko ta'uu danda'a. Karaa GoFundMe waan maalati nama tokko shawwaddu hin dandeessu hin jiru. Is public. Achuma keessa linkii sana keessa seeniitiin linkii sana qofa nu ergi keessa deemee ilaalan iyyuu. Kanaaf kan kana achi deemee waan hin beekne botee ofuma maqaa amma maa deemere maaliif asii baqatee deeme? Marcos daqiiqaa lama naa kenna nan dubbadhaame. Wantu leencaa fi harreetu amin qeerransaa fi harreetu wal lolee jedhan. Gaafa wal lolanii harreen kun dheeddee quuftee lafa laalteetiin margi kun gurraachaa jetteen jennaan lakki qeerramsi immoo lakki magariisaadha jedheen. Lakki wal fixanii jennaan jaarsummaan